السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورين هردفتني مريم علي جلت أرقمتن مرتكي سنويو أكم درت نجاكي سنين جريزرا. أنا الحمد لله نجاكية أكم سنة جباتو والله هي نجاكية الحمد لله دراسين جدا نا أكمن ما تدري رتي إبس رتي شو ما تدرين كي حرة wanti inni ta'uu qabu wannan irratti dubbachuudhaaf dhufe waa'ee shamarran yeroo bultii ijaarrachuu jedhan warri ijaarratanii jirtanis warri sichi ijaarrachuudha yaadaa jirtanis warri muusichi fakkeenyaaf fageenya irratti inni godhatanii gara fuulduraatti illee waliin jiraachuuf yaaddanii jirtan hundi keessanuu jechuudha. Gorsa isin gorsu kun isin fayyadadhee yaada warri sichi immoo fakkeenyaaf yeroo ammaa kana hinjira yeroo ammaa kana durii maatiitu namaaf ilaalee yookaan maatiin firasaa qacceesaa maalsaa amalisaa maal akka ta'e qorateeti kan dhiirri tokko nama fuuchuu danda'u jechuudha. Amma garuu yeroo ammaa kana barri qilleensi kun jijjiiramee jechuudha. Maalitti dhufee dhiirri bakkeetti ilaallatee shamarris bakkeetti ilaallattee akkasitti walitti dhufanii jechuudha. Kanaaf yeroo ammaa kana wanni isinitti dubbachuu barbaade keessattuu shamarran keenya sirriitti of eegaa. Sirriitti of eeggannoo gaarii gochuus ni barbaachisa. Warri bultii ijaarratanii jirtanis abbaa manaa keessanii yeroo inni gara dalgaatiin isinitti dhufee isinillee duukaa darbitanii gara dalgaatti hin dubbatinaa. Maaliif namni aarii qabu tokko jechuudha. Aariidhaan utuu hin beekin itti yaadee utuu hin taane aarii qaba waan ta'eef yeroo isin deebistanii itti aarsitanii yookaan itti dubbattanii jettanii aarii sila yookaan bakkeedha aarii dhufee yeroo isin manaamoo itti aartanii asii maaltu si aarsamnaa min jettanii walitti kaatanii aariidhaan bakka tokko isin dhiitee yookaan bakka tokko isin kabalee yoo jedhe lubbuun keenya battalumatti ba'uu dandeessi. Kaanii beektan shamarran keessattuu humna hin qabnu. Kanaaf warri heerumtanii jaarsa keessan jala jirtanus abbaa manaa keessanii yoo sila nama aarii qabaatee bakkeedha dhufu ta'e isin immoo biraas sabrii godhaa. Yoo inni immoo haasaa barbaada ta'e jechuudha. Fakkeenya namni tokko uumaadhumaan kan haasaa kana tasa haasa'u jira. Kan dubbii barbaadu jechuudha. Kan dubbii barbaadu sirriitti jira dhiirri. Hundaa miti keessaa immoo tokko warra kaan siiroo baasee jira. Kan dubbii barbaadu jira. Kanaaf yeroo inni dubbii barbaadu sana isin yookaan jala deemuu gara kilaasii tokko galtanii akkas jechuu jala immoo yookaan bakkee baatanii hamma isarraa galutti bira intanaa jechuu qabdan irraa fagaachuu qabdanii jechuudha. Maaliif hojjettanii namni tasa dubbatee nama caqacaqu jechuudha. Rakkoo guddaa tokko keessa nama galchuu danda'a waan ta'eef yoo isin ajjeefne yoo miidhaa wayii isin irraan gahuu danda'a aariidhaan. Aariin ajaadha. Aarii hunduma keenya jira rabbiin sabriif obsa kennu. Namni immoo aarii tokko jechuudha. Waan guddaa keessa nama galchuu danda'a waan ta'eef kanaaf of qusadhaa isiniin jedha warri bultii qabattanii jirtanii. Warri muusichi bultii ijaarrachuudhaaf yaaddanii jirtan fakkeenyaaf odoo ammaa fakkeenyaaf yeroo ammaa kana akkuma jedhee bakkeetti wal jaallachuu jira. Maalummaa isaa qoradhaa dura. Dhiira tokko jaallachuu keessaniin dura jechuudha. Maalummaa isaa qorachuu qabdan. Qacceen isaa maal akka ta'e fakkeenyaaf maatiin isaa maal akka ta'e maatiin isaa caqcaqqaadhamoo caqcaqqaa miti obbolaa isaa hin caqaccaqamoo akkamii gwaaddanyaadhaa wajjin walii galtee qabamoo akkamii maatiidhaa wajjin walii galtee qabamoo akkamii kan jedhu jechuudha. Kana hundayyuu itti yaaddanii yookaan dubba isaa qorattanii kaatanii jaalala isa jedhamu keessallee seenuu dandeessu isiniin jedha. Maaliif tokkoffaa bakka bakkatti shamarran kan qarshiidhaan sossobamnu jirra. Kan immoo ammas bareeda dhiiraatii sossobamu jira. Fakkeenyaaf dhiirri tokko qarshii qabaatee nagareenyaa caqcaaqaa ta'uu danda'a. Tokko immoo bareedina qabaatee jechuudha. Bareedina qabaatee yookaan bareeda isaa sanaan nu saabuu danda'a. Garuu nuti gadi fageenyaan waa'ee isaa waan hin beekneef xilliqqetti jenna yeroo sana rakkoo guddaa nurra gahaa jechuudha. Akka mucayyoo dheengadda lubbuun si baate kana miskiina mucayyoo tuni reef
kunoo yaani waan meeqa yaadaa jirra hundumti keenya jechuudha. Nuuf darbaa sichi akkas taana sichi ijoollee horannaa sichi maal taana jennee yaadna. Daa'ima kichuu kutamtee dhugumatti kichuu waggaa 33 jedhanii innaa sichi isiin bultii ijaarrachuudhaaf bultii ijaarrattee mucaa kanaa wajjiniin utuu hin turin waggaa tokko waan akkasii waliin turanii garuu jechuudha. Inaaffaadhaan kan ka'ee dhahicha kan taane yookaan dhahiinlee waan inni ajjeeseen Allahu alim hin beeknu lubbuun si baatee jirti. Kanaaf nama tasa aarutti abadan abadii akka kiyyatti jechuudha. Nama tasa aarii qabutti yoo fakkeenyaa bakkeetti wal jaallattanii sila namni kun silkiidhaan yookaan dawwalee si caqacaqatee abbaa sanatti stop ofirraa godhaa. Maaf yoo jettan itti galli keessan isiniif hin tolu waan ta'eef. Namni immoo sila bilbilaan isin haasa'ee isin yoo isin aarsanii jiraattan inni immoo aarii ofirraa balleesse jedhe abbaan sun gaariidha. Maaliif bultii keessanillee hin cimsa jechuudha. Garuu inni utuu isin bakkeetti isin akkas ta'a akkasiis ta'a yookaan wanni tokko wal loluu dandeessanii yeroo sanatti nama aarii qabu yoo ta'e abadan isaanii wanti sun isiniif hin ta'uun jedha obboleewwan kan koo baay'ee asቸጋሪ wanti suni እና ትንሽ ደግሞ በአማርኛ ላውራ እና ዛሬ ማውራት የመጣሁት ማለት ነው ስለ ያገቡ ሴቶችና ያላገቡ ሴቶችና ገና የሚያገቡት ማለት ነው በአጠቃላይ እና እኛ ሴቶች አንዳንድ ሴቶች ማለት ነው ሁሉም ሳይሆን ከወንድ ጸባውን ሳይሆን የምናየው ብሩን ነው ብር ካለው ጸባው ምንድነው ምናምን ብለን አናየው ሌላው ደግሞ ያው ወንድ ቆንጆ ከሆነ ምንም ነገር ቆንጅናው ብቻ ነው የምታየን እንጂ የሱ ጸባይ ምናምን አይታየንም ስለዚህ ያገባችሁት ባላችሁ ከውጭ ወይ ብስጭ ብሎ ተናዶ የሚመጣ ከሆነ ማለት ነው እናንተ ደግሞ ተቃራኒዋችሁ ጠብቁት እየሳቃችሁ ምናምን እያላችሁ ከሱ ጋር ከተናደዳችሁት ማለት ነው ያ ባላችሁ ከውጭ ተናዶ ስለመጣ በእናንተ ላይ ችግር ላይ ያደርስባችሁ ይችላል ስለዚህ ተጠንቀቁ ነው የምላችሁ ስቀጥል ደግሞ አሁን ለምሳሌ ውጭ ላይ ሆነን ጓደኛ ምናምን እናወጣለን ለትዳር ማለት ነው እኛ ከጨረስን በኋላ ነው ቤተሰብ የሚሰማ አይደለ በዛን ሰዓት መጀመሪያ ፍቅር ውስጥ ሳትገቡት በፊት ማለት ነው ልጁ ከጓደኛው ጋር ይስማማል ከቤተሰብ ጋር እንዴት ነው ምናምን ብላችሁ ከሱ ጀርባውን ማጥናት አለባችሁ ትዳር ውስጥ ሳትገቡ በፊት ማለት ነው እና የሱ ነገር ሁሉንም ከእንትን ካላችሁት በኋላ ማለት ነው ካወቃችሁት በኋላ እንዴት ነው ቶሎ እናደዳን እንዴት አለበት እንዴት ነው ለቤተሰብ ጥሩ ነው ለጓደኞቹ ምናምን ቤት ውስጥ ልጁ እንዴት ነው ጸባይ ያለው ምናምን ብላችሁ አለ አይደለ ወይ የሱን ጓደኛ ወይ ደግሞ ተቃራኒ ሰው አለ እንግዲህ እና እንደዚህ አድርጋችሁ ጠይቁት ያ ልጅ ቤት ውስጥ እንዴት ካለው ከቤተሰብ መስማማ ከሆነ ከቤተሰብ ጋር መስማማ ከሆነ ከእህቶቹ ከወንድሞቹ ጋር ጸባው ኦኬ ከሆነ ያ ልጅ ለእናንተም ኦኬ ነው ማለት ነው ስለዚህ ወይ ብሩን አይታችሁ ወይ ቆንጅናውን አይታችሁ ምንነቱን ሳታውቁ ዝም ብላችሁ ወደ ትዳር እንዳትገቡ ነው የምላችሁ እኔ ምክንያቱም ያ በቀደም የሞተችው ልጅ ማለት ነው ባለ ንዴት ስላለውበት ነው እንጂ ይወዳታል በጣም እንደምወደው ምናምን ሁሉ ገልጸዋል ስለዚህ አንደኛ የቅናት ባህሪ ያለበት ሁለተኛ ደግሞ ህልም ያለ ንዴት አለበት ያ ንዴት ደግሞ ያ ንዴቱ የቺን ልጅ ህይወት አቀጨም የዚች ልጅ ህይወት እንደሌለ አድጓል ማለት ነው ልጅቷ መቼም አትመለስም የሞተ ሰው አይመለስም ስለዚህ በጣም ያሳዝናል ከማግባታችሁ በፊት ያ ወንድ የምታፈቅሩት ስለሆነ መጀመሪያ እንዳልኳችሁ ማለት ነው እንደዛ አድርጉት ስለዚህ እኔ እንግዲህ ወላሂ በኔ በኩል እንግዲህ ያው ጨርሻለሁ እናንተ የምታደርጉት እናንተ ናችሁ የምታውቁት ግን እኔ እንጃ በጣም ይደብራል አንዳንድ ነገር ስንሰማ ስናይ ምናምን እኔ እንጃ ወላሂ በጣም ያስፈራል እና ከናፍ ወበሌዋን ካንኮ ሁንዲ ኬሰንዮ አኩማ ንስኒን ጎርሴ ወሪ ዲራገሩ ዲፈመና ጉዳ ነትንደለና ማሊፊ waan miidiyaa kana deemaa jiru hin argaa jirtanii yeroo baay'ee ammas immoo shamarranis illee jiranii kan abbaan mana jira gaarii ta'ee jirmoo sharrii ta'an jechuudha waan akkasii bultii keessatti walii galteedhaan jiraachuudha
maaliif yoo abbaa manaa keessanii isin badii qabaatan dhiisisiniin jedhe irraa garagaluu qabdan maaliif abbaa manaa keessaniiti waan ta'eef haati manaa keessanii illee waan kana siif hin ta'u yoo jette irraa garagaluu qabdan haadha manaa keessanii waan ta'eef jechuudha waan keessanii waan taateef kanaaf haala kanaan bultii walii ijaarrachuun waan hin taaneen bakka qilleensarraa yookiin wal baramee qilleensarraan kan wal baree bultii ijaarratu jira maalummaa walii otoo hin bareen bakka daran waa baay'eetu jira waa baay'ee kana keessaa immoo rabbiin nu haa eegu nu haa tiksu inshallah isiniin jedha waan dhaggeeffattaniif galatoomaa viidiyoo kiyya immoo laayikii sabskraayibii koomentii sheerii illee naaf kennaa isiniin jedha galatoomaa baay'een isin jaalladha baay'een isin kabaja viidiyoo kiyya illee sheerii naa godha isin jaalladha isiniin kabaja bye bye